Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagaan uftan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala mubtalan illa afaytah, wala maridan illa shafaytah, wala maridan illa shafaytah, wala maytan illa rahimtah, wala mubtalan illa afaytah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa azimi sultanika. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي لقى نهاكنو، ربي إيمان نهاكنو، ربي حاجات نهاتاسسو، حاجة ولتو فلس عند ربي نهاتاسسو، بيتين نبي لقى ربي هاقودو، بيتين نبي لقى ربي هاقودو، بيتين روبا نهاقرنيسو، بيتين بلان ورانا إراها دابتو، بيكينيا تكيسيرتو اللين، بيتين يا ربي بيا نقا نهاقودو، بيا نقا ربي نهاقودو، بيا نقا ربي نهاقودو، بيا والتاس ربي نهاقودو، كلمان اللي أخدمو تيرا كلمات نقا يا ربي نهاقودوف، كلمات نقا يا ربي نقا نهاقودوف، نما إرنو غاري كومتي ثاني تيغاري ربي رعاكاو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نقا أمانتي harkafuune kan jirtu nagaa keessanii maqaa Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun harkasin fuudhaa akkam jirtu gabaabseedhumaan Waaqayyoon kadhanna waa'ee sagantaa kanaatiif. Waaqayyo uumaan keenya akkasitiin baga walitti nu qabee sagantaa bareedaa kana iddoo kanatti akka hirmaannu nu gargaare baga nagaadhaan dhuftan. Akkuma kanas sagantaa iddoo kanatti ta'u hunduma isaa Waaqayyo haa eebbisu. Ilmaan Oromoo bakka kana jirtan hunduma keessan afaan keessan tokko haa godhu. Tokkummaa keenya Rabbi nuuf ajabeessu. Waan inni akeekkannee jirru, waan inni yaadnee jirru Waaqayyo nuuf haa milkeessu. Milkii nuuf haa kennu. Oromoo Waaqayyo afaan tokko nu haa godhu. Gara fuulduraattis waan waliin akeekkanne hundumaa nuuf haa milkeessu irra deebi'ee jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتان سير دم وأنا قلت له فيك ربنا عامل كذا ربنا عجب ما تشيله وأنا بريدة فلقيني بكار ربنا عجب خانو وأنا قبل سلهم ربي هاريس والجال سيرت ربنا تنو وأنا تنو ركابين ربي كله نوجدين ربي تيالله نوجدين ربي ini Olan lafteen natti baay'attee jirti rabbiillee nu roobin dhiiga labsuni buujir sullee rabbi nurraa haa diqqeessu rabbi lafteen sullee hanagaa tochu rabbi nullee hanagaa hennu akkasiifuu salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you. I think we have launched the books. Itikada Arsomning Absom. Arsomning Absom. Thank you very much. Thank you very much, Ulfada Galatoma. Hamile Ninjuru, Garamili Gana, Hamile Nagarate. Ana Borbor, Aladaga Uti, Kara Uddo Gamade, Ililman Romo Gagana, Argel Ve, Dureji Sanidi Uddo Gamade, Bagarabdun Gamachise, Bagamadani Zaninja. Lame Vanan, warroota na dura bakkaanuu jirtii na eebbisanii eebbitii nu baatu eebbitii dubbii waaqaatti jedhe goranii
ديكو كل جت درني نوفرجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guyyaa lama dubbiin nama harkaa baddi gaafa akka malee gammadanii fi akka malee gaddan wanni haasaan nama harkaa bada walumaa galatti sagantaa kana akkanatti miidhagsuudhaaf koreen sagantaa kanarratti dadhabdan akkasuma immoo keessummoonni sagantaa kanarratti hirmaattan hundi keessaniyyuu ani haa dhufu isiniin jedha. Era deebi'ee hirmaattonni sagantaa kanaa ka Sabboo Goonaa, ka Kuntumaa Daarimuu, ka Baasoo Dullachaa, ka Raayyaa Hasaboot, ka Garrii, ka Gurraa, ka Giriirraa, ka Ormaa, ka Ituu Humbannaa, ka Afran Qalloo, ka Sikkoo Mandoo hundi keessanuu warra as keessatti argamtan galatooma baganaa dhuftan. Egaa ani haa dhufu jedhee haasaa bal'aa ibsa kitaaba qabiyyee kitaabatiin akka isinitti deebi'utti nagaan naa tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم وصلنا؟ يويا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دران درسه ربي قويا كنان إسنجاه أنا اللي جاه ولين نجاه قالنا كيساتي الحمد لله رب العالمين جنايتو إتا سودان إيجا ربي كنا قالت قالشينه شكري كيساتي إيجا جنة ربين كواؤم إساء إساء كيست والدبرسي أوما أبا هجي بريت ولنكتش دجيل والدبرس نمل والدبرس قيال والدبرس جيال والدبرس دجين أكا لا شكينات أكا لا شكينات أروميان بداتون بداس ربين نوكني بداس ربين نوكني كان إسان نوكني قالت أبا ربين الحمد لله رب العالمين جل دوبا لفتي نما قبا جراتا سبا أرومو إرتي أرقم سيسي سبني كون سبب الله سبب قدا سبب أرجاء سبب حيو أروميا في سبني أرومو بربران وان لمي سيتيف جراتا بيسانيتيف الدنيا قما چتكب قما جسي كان كيست وان نمرا جرا gosa gosaan hirmaachifte gosa gosaan gumaachite gosoota gartee isiin Oromiyaan lammii ufiitiif sabni Oromoo Oromiyaaf addunyaaf gumaachan keessaa xiqqoo maqaa dhayuun nu barbaachisa maaliif ennaan guyyaa waliin nu qabe kanatu hayyu waliin nu qabe kanatu kasabaan hootee kanatu gumaacha Oromiyaa fi Oromoo waan ta'eef kanaaf meeqan numa 150 yookaan jaarraa tokkoof walakkaa as waan Oromiyaaf Oromoon biyya sanii gumaachiti hangafa maallaan mara laakkaannee finnu xiqqoo keessaa yaadatuun nu barbaachisa wanni wal yaadachiifnuufi ka amma gartee seenaa isaanii dhaloon irraa haa baratuuf kurittaa hidhatuuf yoo nu gartee isaan hin dubbatin seenaan isaan dalaganiif taariikhni isaan dalagan dagatamaa deema duuba akka guyyaan kun milkaa'uuf akka anaafata akkana bareennee wal geennuuf warra Oromiyaan gartee nu gumaachite
كأك الشيء بكري سابلو فقبنا كأك قرتيتنينو هاي لي فدا فقبنا أيو سياسة كأك باروتم سافنو كنت أرميان قوتا دريسا درما في اللالين سوريس إلما سوريسا لمي سيتي في كقب سايو أرميا ورا قرتيبا رافتكيسا كأك جراب بغدافا جنرال تادسا بالروفا ورا قويا كناف أكن برينوف أكن أفان كنان دبنوف أجيبتي أسيتو أكما تاول قبنوفي بابوي كيسا قرتين دربراني وآسا كفلني قويا كنمل كيسا سلاة الباني من أرغني مال هيا وان جنون ربي الرحمة ساني هاقودو جنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني من تبرالي أنا أفو بغا أفتني سنين جدا كان بتان سودان يا بوليانتي يا شمرانتي يا ممدوتي يا gamachun kana ole hinjiru baga gammanne baga wolin gammanne sinin jeda alhamdulillahi rabbil alamin kan matta sudan mijun sifna mujiru kana rat targitani mugudon heddu jira no focha sinin jeda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilterinna ofole ano folcha yoya nageni sifara ana alufu sininjera hundi kesanu gosa heddu askeetsa amna mirgina mamaratu hinekam gosa heddu jechunkiya no folcha sininjera islam amna kristana amna waqifata amna lafatena no horsis kanafu angafni kenalle hayyun kenalle ka askeetsa jiru kan daran no rajiru ninjira no folcha sininjera koromo gutu kanafu galatoma isininjena tani yero charra wali nu debisi wali debina wangu do dubachu barbana ijarum sa oromo motif debna oromo yada qabu chuftinu irahirmate akabuta oro tokodit asirra hirmate yada barfatani agasi opsano gada isininjena ofula go charinje. sol barbanu malif wala najarati annani wajnulana way sirabari kotu wajinta banna bala bakani sawani marabana way o sol barbanu malif wala najarati annani wajnulana way 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 Rayubariu gupeyo besu kanabora anna mando besu. Masya Allah. Namit dara mojrat namit mechuchura anggam napa kata arsiti or arsit nabradabatu jira akas namit tabala warbatu bakotaka kuda ayo karte jirat aya खेती करते अरसी केन्या नायरोबी इंशाल्लाह किताबन ufasi argamani jirani इंशाल्लाह garumsani wan sambanani ulma nagefan इंशाल्लाह. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidebet ka arsum ni korsum majedetin gadi fide burbanati womanina fide beban arsum ni korsuma echiti gadati je woni kunini waitu kesa kaba kero na jala jirtani qabri na jala jirtani li ana abagada na robit arsija to namni ana dorgo membe to wan karad man matiya kanatan sudan margan kitaba kan ufumakiya dalagelle ufumakiya barreselle ufumakiya matanselle ankuma ibbatu kombanaya wani sinjetan hande kanuma tansi agati sani tunga
yoo as keessaa namni jiraatee kas ba'u jiraate yoo kas hin baane illee duuba shalee baay'ee qaba hedduu nama baay'ee qaba asumattuu dhaabachuun ni du'an asumattuu dhaabachuun abbaati hangafni yaa dhufe hangafni mando ilmaan biyya qaafa dhufe hangafni namira dhaabate hangafni namira dhaabate akkana ho'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يتسو برات نجد أنا جالس كنداسي كومندو نمانغرا في ورخينا. إنه أبانا نسيه كمان بابا أسيران نبغى كلام باس كتابه. Galatuma hangafni kiyya nabira dhaabati anarsi chaabeka sikko dhuftee mandoo attataa dilaata hin caqasamee. Abbootii keenya dura dabarru jennee gamtaa sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii 1,115 bannaa jenna. Gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobii. Kuma diidamatti dabaltanii tamanarraa fudhachuu jettanii akkana sii ta'a badaa waan gootan akkasitti dhiisu. Qarallee 500 banee jira habiraa kana kennee abbaan onnee qabaatu kootu. Kumni dhibbaa asiiti. Kumni 500 kabiraatu natti kenneera inni kiyya. Maqaan lawu kootu kachi tartu. Hiddaa dhibbatana narraa fudhatu diidama dartanii dhibbuma lamallee waliin guuttanii akkama hin kennu. Goma jedhati. Galatoom isiniin jedha Oromootii. Yoo jedhu akka Oromootii deemaara dhiiroo. Akka arsee qofaa miti akka Oromoo guutuuti akka kutaa kudha tokkootiin deemaa jira. Ka qabullee ilma kiyya kaarkaan qabne illee na keessi. Oromootii mee hanni kun hin gayaa? Ngauna fakkaatee beeka. Oromootii mee keessa uf laali. Kutaan kudha tokko keessa uf laali. Maal ana ilma kana callaare ana moomaallee hin daru afaan nan qabu. Oromoon kutaa kudha tokko keessa laakkaachuu jira Oromootii as naa hirmaadhu gabataan keeti. Ka qopheesse dhuga ilman ergatanii Oromoo ati na ergatte nyaanni gabataa akkasii qopheesse anaa hoo narraa nyaadhu si jedha raabu yaadee tarra daruun qabu qo'isiisiidha. Akkas maal ani ilmaanumatiya jedhe malee Oromoo ganaa caqasaame waan naggan dhuftuun ufii kiyyaa jalqabee ka'eeti waan godhuu maluuf akkatti deemtu kaa. Hin caqasaa waan ati naan jette hin dintu qorticha kiyya fudhadhe waan ati jette jalaa deebi'e ilmaan tiyyayyuu hin geenne hin daballe horiin hin hafaa warri kun waan akkamitti jiraatuu danda'a warri kun waan akkamitti waa barreessa qofa hamileen kadhaa qofaa miti bara kakanaa qofaa miti bara waan ta'u sheekni illee barreessee qeesiin barreessee abbaan gadaa barreessee seenaa kiyya barreessee kan dhufe namaaf hin naagita kamin na caqafta mee dafanatti abbaa kiyya bad 25 hin maraadhe waan gootu 50 irra naa kaayase kuma 150 banaan gahetti arsiisa abbaan feetanas koottaa yoo dandeette. Maarree jechuun kiyya beeyila Oromoo kiyya bee ana bakka jira kakkuma 600 baadhu jiraame as keessa. Karaa bitti hafuura baafatee as keessa jiraame Oromootii. Ana akka Oromootii eegaa jira ilmaan been guddifadha jedhe malee Oromoon guutuun bakka qabaami. Yaadaa maraanuu bakka sii kenne mee Oromootii akkana badhisee xiqqaa guddaa maali dargaggeessillee hin jira. Dargaggeetti illee ni jirti miree maqaa as keessa dhagaa jiruumi mee olaa ba'u qeerroo qarree jedhani gurri garanatti qarree dhaga'utti jiru jedhan garanatti kas abbaadha jedhe yoo dandeetta fudhadha yookaan qeerroo jalaa karaa qaba 165
Intaan abbaaf. Seena xiqqaa kaasuu fedhe. Gan 74 obboleeskeen torbaatii jedhani Oromoo gaafas namni tokko Oromoo as hin jiru. Biyyaatti nu dhuftaan arifaatti. Iyyaafate haqtaan arifaa dhufe an obboleeskeessanii nu jedhe kiloomita agasifaan deemne haa ummataan wal barsiifne. Achiin booda Studio 80s, 1982. Studio sirba afaan Oromoo tokkit jira. Kasetti kummakum lama asifaane tana riba geessu ture. Akki ijoolleen afaan baratte seena baratte namooma ofii uf baratte kasetti kummakum lama asi baasiir kenne bigeessine sibsun caqasanii afaan sun dhagaanii akkasiin daandii obboloon kenna dhowwuudho balleewu dhowwuuf. Jaarsin na dalgaaf tokkaafii na gaafata. Kun maanii jedhe na gaafata. Kun ka turree maan hin beektu abba lakki ka turreen yoo guddattu saree taati hin taatu ka turree kanaafuu waan an arsii himuu fedhu atiin Oromoo baradhii jijjiiramuu hin dandeettu. Yoo namni hin gammadu dhaloon kee jijjiira. Yoo namni hin aarinnen dhaloon kee jijjiira. Yaa Oromooti haqi isaan geettamu yoo onneen nama yoo onne ilmaan namaan tun miliyoon taate takka takkaan onne xiyyaatti isaan baana. Onne ilmaan namaan kun tokko am takkittum tanaan ganam bariitu yaada Oromummaa akkam bir dhaabbannenne uf gaafachuut jiru. Oromotiyya na jaalattanii me harkaan nagarsiisa galatooma gaafinti lammaffaa wal jaalattanii Oromotii wal jaalattanii. Thank you very much. Saaja halkanii waati riiba na gaafte Oromumaan dhaamta fedde na gaafat waan tokko dhaamafi. Wal jaaladha, wal qabadha, tokkaa. Qaallis tokko waan naan jedhu kullu yooma huwa fi shaan. Guyyaan kamuufu kabaru akbarii qaba. Waan bari'uun qaba. Guyyaa tokko gammada, guyyaan tokko gadda. Garuu abdiin ta'e fuulduraatti gammad guddaat nu eegata inshallah ta'ala. Gammadin yoo nu tokko ta'a harka wal qaban wal tuwan hin oolu gammadin ni dhufa inshallah ta'ala. Yoo nu bittinnoon addaan baan wal kasase wal dhib gammadin dhufni gabroomna. Eenyutu gabroomuut kophii? Kophii. Eenyu namni gabroomu kophii jiru? Ni jira? Wali gallaa miti? Wal baannaa miti? Wal omsinaa miti? Akkanaan jabaata Oromummaan inshallah ta'ala. One message for you. Ummat kun fakkeenyaaf Megos Kenya jirtu yoo Kikuyu, yoo Meero, yoo Kamba, yoo Baluya, yoo Masai waanum Kenya jiru waddaadha. Cuffisii Oromootti jiru. Cuffisii waddaadha. Eenyutti jiru? Oromoo walii galuu malta. Oromoon waan tokko ta'uu malta. Oromoon il tokkoon waa arguu malta. Gur tokkoon waa dhaga'uu malta. Qaalichi kun reefuu yoo dubbatna boos. Yeroo gabaabduu keessaatti seena bal'aa nuu ife na qoli. Yeroo gabaabduu keessaatti. Thank you. Galatooma obbo.
So kitaab lama farduf ichiti gadaa Dr. Muhammad wa yeroo dheeraa waan gadaa kan jalbu'e qormaata guddaa dubbisee ture. Hanqoon gadaa tokko addunyaa irraatti mootummaa miil sadiin ijjetti. This is the 7th edition. Addunyaa irraatti mootummaan judiciary, legislature and the executive miil sadiin dhaabbata addunyaa irraatti mootummaan. Garuu gadaan miil afuriin dhaabbatti. Gadaan legislature qabdi, judiciary qabdi, executive qabdi. Gadaan religion qabdi. Qaalluun eenyu? Oromoo Zambiraat qaalluun eenyu? Yeah, he's a religious leader. Abba gadaatiin jal mogga lamaan qaallu gos lamaat birta. Abba gadaatiin jal. Kanaafuu gadaa sistemniin yoo addunyaan mootummaa utuba sadiin dhaabbatu gadaan utuba afuriin dhaabbatti. Hanqoon isii maali? Kitaaba yeroo guddaa irraa dubbisa ture. Gadaan waa'ee uwoolee akka irraa Dr. Muhammadin nuu hime. Gadaan waa'ee uwoolee xiqqoo laafif duri. That's the only gap I have seen, Doctor. The only gap I have seen in Gada is a bit gender insensitive. You at Kuya balifte akas na ibsit. Waan guddaa sirra baradhanu. I have learned a lot from you today. So that will boost us. Galatomi nukaduri kaseti dudambaan. You are kitab dikah gana fune bigesino. We've been cutting bags here. Jawan agasi kaseti kan hine faane bigeessu tu. Arra kitab dikah kan baanne geessinaafi ballise waan guddaa of keessa qaba nihim. So I want to leave it there. Nagalatoonfaddeedhani ummata waltijjate keessaaf alaan dalaga Muhammad kan jabeesse seena kitaab kana maxxanse ummat sun naagalateeffadheedhani. Galannin hingoo jaarseen tokkitti duri mucaan isaa nambiraati loon tissa waggaa 8 loon tisse gorommi 8 argannaan abbaa yaame abbaan abboome kottiye abbaan iddufnaan beddaan gorommi 8 kana ajaan kun keeti kaannen ummatiyyaat keessi kaanne areeratiyyaat geessennaan abbaan mena eegede olla yaame mucaa ka eebbitti isaa afaan irra jirti kottaa naa eebbisaa fiye kana isaanii galti jechinki kun bas galannin ummata alaa ummata arab keessaa ka Muhammad bir dhaabbatee seenaa irra qopheessu afaan kiir jiru yoo irra boo gor qaalluu yaamne qaalluun kottaa arab kadhadhaa fiennaan yoo qeessi nasdiraat qeessi yaamne qaalluu yaamne wor alaa ijoollee dubraa ta'aanolee qeerroo Nairoobii Tabale ta Saudi Arabia galanni keessan afaan keenyir jira rabbii biraatti isaan yaamne rabbii isaanii kadhanne galat keessa rabbiin fula isaan jirtaat jennaan yaa isaanii jijjiiru inshallah. So I'm going to end. Waan politikaa dhiyen kaadhaaf na barsiisanii keessa seenu. Bineensi kee tokko biyyaatti bineensi tokko qocaata qocaan beeldanii miti qocaan harmi qabu ilmaan akkam guddisu laalee ilaan guddise kan so waa'ee politikaa ilmaan akkan laalla wamaan dubbatu. Ilmaan hingeetti, ilmaan laalle, ilmaan walgalfannatu rakkinni qabdu waa'ee politikaa keessa seenuu hin dandeenyu. Ilmaan laalle, ilaan akkan laalle, namin badii jirka galu. Wanti nu rakkiif takka.
waan nu yennu ulma fulata kiddu kuba ulma fulata ko dukkuben wanti Oromoo feet nam kamuufuun beeka ka mootummaa harka qabin beeka ka mootummaa fedhinnan ni beeka yoo ati Oromoon qoliin Oromoon siin qoltu dhiisyotan kiliya doktora profeseet yaamne Oromoon maan feeti arra siifuu hin dandeenye waa'ee Oromoon feet atinne ni beekta nunne ni beeka godhiif dubbiin hin jirtu. Leencini moona seene galgal goromslooni funaan jaarsini eebbo fudhete waraana leencina esbeede faangarsiisan mukaan faafamdaan leencin kulooti abbo leencin kulooti nan lakki faantin isa meede dubbiin jajjabdu dubbiin jajjabdu dubbiin leenca kan fuun kellaalanii waraanaan womaarra fuudhuu dandeettu anta neeqantu yaa hanqatte faan nagarsiisa jaarsi doomnu dhiyeen kan leenci nu garsiisanii xiqqoo faan barbaaduu jirra ofir gaddeebine tanaaf nuti yaarina inshaallah waliin jirra dhaamsin kan kiyya dhaamadde dhaamsin kan kiyya tokko Oromoo ni beeddan asaa saddeetas taa'e iltanti tan gammachiisu fedha suniif as taa'e yeroo siyaasaa kee jiru we are too busy yeroo siyaasaa tan 4-5 hours baasuun nam dhibbiin jabaatti waa'ee Oromootiif hin baafa waa'ee Oromootiif we will give our time we will listen to you we will work with you dhaamsin kan kitop Oromoon keenya ak bi alaat laaluu qabdi Oromoon keenya ak bi ufiit laaluu mala investment mannin kun keenya yoo at gaafat abboot ummat kun asin dalanni ninne aluma dhufe jaarrachuut jira Oromoon most of the Oromos in the diaspora need to invest in Kenya. Kenya is your second home. Kenya is your home. You're not a foreigner here. Ak bakata ak kesumma Kenya, Nairobi, Thika, Tetu. Mani wantin bira laftin tu Oromo si bersif mani. Laftini Nairobi, Mombasa, Tetu, Thika. Ibu batanu bisa ninggal tu. So Oromo needs to invest in this country. You don't need to be foreigners here. Laftan kesuma tu undang deta. Laftan nuit isanijir. We are here for you. Biyya cuf wa yuma bakatuma rayason. Tarkafa cumal. What next? What next? Bakatuma duba manti. We have to invest. We have to invest. Kulinjira. Ittima hubsisa abdi tora jolle de tajir abdi tora. Bese banki faranjit gurtani birintaina. Come and invest. This is your home. Kota. Iraba. Hodi mhariri niingia ukumbini. Niaseme hadharani anikerayo moyoni. Mamangu Simoni sina furaha moyoni. Mamangu Muhisani uko wapi duniani? I think I was 16 years old. I was in secondary school. Gafa ngolaldo sun kopese. Kan had nadal tesoke. I was 16 years old. Gam fudani ja Oromia sok. Aryo at gamu afansi dan ayat indande. 16 years. My poem is in the market and in the nation newspaper. Sanigaldi. Gam kudani ja Oromia sokanin. Oromia in secondary school. So, achinda abadda galat kabdani Kero sochi Nairobi kitaba
diddama naa bitte qeerroo sochii Naayiroobii galata qabda. Aannan akka liwaariyooti torbaan kan keessaa taaf Sunday I am not prepared. I'm not prepared today, but this week I will send 50,000 to Abu, Sheikh Abu, inshallah. Aku boleh scan Dr. Muhammad Birdaban, inshallah ta'ala. Dalam sinki tok. Namin bar gara magalgalyo deme nafsiyo bolesa. Borinna wal gara nafsiyo bolesa. Iftanna wal gara nafsi wait sen to bisul. Obolong gana maaf galgal wat timan marato wat timan. Garu yo gana maaf galgal wat dufne. Miangkap. Ayam Oromo, that's enough. Warim birana shak. Shakite jalate fulete, this is not my problem. Angkat ni tena rafu dummer bende. So kashakum arako angkap. Kait gamma golin gamma inshallah tokkuma mujabesa dam sidran kabar dam sin takum kanu. If you will ask me 10 first and last questions kanu misal dam Oromoki wali galle toktanan wantin tan chuftini hikat ada geisa. So thank you very much Dr. Muhammad, we are proud of you. You are mi jette dubat nam turi matansa kitaba atta dem heddu kafaranji deme heddu de. But the way you summarized your kitab durai radubat astira kalamafa saladu deme, the way you summarized, I can see the knowledge in you flowing. Abdina sorte kitab sun indu bifne galgal kan nidu bis galgal kan lachu. I will try my best to make sure by the end of this week I have gone through all those books. At least I can read Oromo. I can read Oromo. So I'm just happy, let me end there. I want to recognize the presence of Dr. Matthias. Matthias Gudina, I want to recognize your presence. Thank you very much. We have a lot of respect for you. Galato, Mohammed Dexiso, Abo, Absan Dikangkap, Absan Abanamat. We have a lot of respect for you. Jabada, we love you. Rabni be. But I am Qur'ana toke saati. Waan anarge Rabbi waan yedu ilmoon namaan ufsobuu hin dandeette. Yoo atini ufsobaayette yaad kee irraa shilingi miliyoon 2 qaba account keessa et galgal yoo geettu onneen tesii himtiin qabdu laksii yettiin kijibda. So Rabbi waan yedu ilmoon nama ufsobuu hin dandeettu akka ufii ufsobuu hin dandeennaallee na sobuu hin dandeette. Jaalaltiin Oromoo ufit mamataan dandeen militariin barre yoo atini angoo guddaa qabaatu wayaa irraa sii kaayan nu angoo ta'e wayaa irra hin kaayan nu jaalaltiin Oromoo akka angoo militarii sun wayaa irra kaayan nu dandeen onne kees nu jirti. We love you people. That's the message I want to give you. And that's where I want to end you. To end. Yasin Juma. I have seen Yasin somewhere. Ndugu yangu Yasin, nafurahi kukuona. Yasin, we love you. We love you so much. So, achit gababadda horte galaton. Thank you very much. Thank you everybody. Jedhan gadaan umriidha jedhan gadaan bishaan yaa'u jedhan gadaan gaaddisa jedhan. Kana maaliif akka jedhan kitaaba kan keessatti argattu. Inni itti aanu wiirtilee bulchiinsa sirna gadaatii reefu irra isinii bahee jira. Qubsuma qomoo Oromooti. Hariiroo Oromoo fi Odaa, hariiroo Oromoo fi Malkaa wantoota kanneen Oromoo maaliif itti fayyadamti? Maal jechuudha? Isa sanii inni itti aanu boqonnaa 2 keessatti seera abbaa gadaa, ulaagaa abbaa gadaa. Namni tokko abbaa gadaa ta'uuf dhalatee akkaataan inni itti dhalateellee murteessaadha. Sadarkaa kamitti ilma jaarsaatii fi ilma kormaa waan jedhamtu jira.
ilmi dhiiraa tokko dhalatee caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatuudhaaf yoo akkamitti dhalate waan jedhu seera of danda'e qaba waan ta'eef abbaan gadaa tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf heera uumee fi tumaalee seeraa beekuu qaba. Afaan ofii miiloo hambaa guuttachuu qaba. Hariiroo Oromoo fi Odaa beekuu qaba. Walumaa galatti namni haadhaa fi abbaan manaa isa abaartu namni ollaan isa abaaru abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Abbaa gadaa ta'uu kan danda'u miiloo jechuun guddinni isaa daddacha dikaarraa, bahimarraa, yaa'arraa, warrarraa, qubsumarraa haga manbar haga caffee walii galatti sadarkaa keessa darbu qaba. Kanaafuyyuu seera abbaa gadaa, ulaagaa abbaa gadaa namni tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf akkam ta'aa kan jedhu as keessaa argattu. Kitaabni kun kan irratti barraa'e aadaa miti. Aadaas of keessaa qaba. Heeraa fi seera irratti barraa'e funaaname akkasitti naa hubattan. Inni itti aanu sadarkaa gadaati. Boqonnaa itti aanu keessatti iccitii gadaa sadarkaa gadaa. Sadarkaan gadaa Oromoon kaleessa dhaloota gaafa dhalateerraa akkamitti qoqqoodaa turte ga'ee akkamii kennaafii turte dabballee gaammee xiqqaa gaammee guddaa foollee yookiin kuus raabadoorii luba gadaa yuuba tokkoffaa yuuba lammaffaa yuuba sadaffaa yuuba afuraffaa gadamoojii akkaataa inni itti sadarkaa gadaa keessaa bahaanii namni tokko waggaa 40 ga'u malee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Yeroo ammaa kana ulaagaa biraa yoo dadhabne heeraa fi seera yoo dhabne nama waggaa 40 ga'e hin dhabne lafa ciisaa. Kanaafuyyuu achi keessatti barattu. Inni itti aanu sirna gadaa fi dubartoota. Sirni gadaa dubartii akkamitti ilaala? Wanni irra baay'ee sirna gadaa kana gadi deemaa jiru isa kana. Sirni gadaa dubartii wayyuudha jedha. Wayyuu jechuun ulfaattu jechuu kabajamtuudha. Dubartiin hin himatamtu yoo himatte ragaa barbaachisu. Dubartiin simannaan dhaabatatti sitti murteessa sirni gadaa. Kanaafuyyuu malkaan dubartii wayyuu booroon dubartii wayyuudha. Walumaa galatti wanni dubartiin harkaan qabatteeyyuu kabaja guddaa qaba dubartiin. Karaa seeraatiin ammoo sun heeraan tume karaa seeraatiin ammoo dubartoota bakka 5tti qoodee ga'ee hojii kenneefii jira. Takka haadha siinqee golaa, haadha siinqee falaa, haadha siinqee anfalaa, ateetee cifree waan jedhamtu jira. Akka naannoo biratti ammoo loqonni garaagara ta'utu mala malee hojiin isaanii haati siinqee 5 sirna gadaatiin ga'ee qaban. Eenyutu haadha siinqee ta'uu danda'a? Kana gaafin jiru as keessaa argattu. Inni itti aanu wixinee seeraati. Sirni gadaa maal qaba? Maalirra dhaabbateetiin inni seerri katumamu? Heerotatu jira. Heeronni sirna gadaa jiraatan malee seerri irraa tumamee buluun hin danda'u. Kanaafuyyuu seera 9 fi 5 qaba sirni gadaa. Seera uumee fi tumaalee seeraa qaba. Seera funyoo fi fa'umaa qaba. Duudhaalee sirna gadaa qaba. Murtii Oromoo qaba. Waan murati jechuudha. Waan kaleessa namaa tume, ka margaa tume, ka maddaa tume, ka tulluu tume, ka bineensaa tume, ka bosonaa tume, ka qilleensaa tume. Walumaa galatti waan kalee muratee ittiin bulaa ture qaba. Inni itti aanu gumaadha. Gumaan maal? Ka jedhuuf gosoota gumaa as keessaa argattu. Maaltu gumaadha? Ammoo gumaa jechuun maal akka ta'e gosoonni gumaallee maal akka ta'e as keessaa argattu. Seera guddifachaati. Seera guddifachaa yeroo ammaa kana guddifachaa jira. Guddifachaa jecha jettu tana jecha akkama jecha gadaa jettu tana addunyaaf kennu kana jecha guddifachaa jettu tanatti gamaatiin hin turre. Namni jecha guddifachaa jettu tana hin beekne hin jiru. Garuu dogongora. Guddifachaan Oromoon eenyu guddifata? Kana beekuun barbaachisaadha. Oromoon eenyu akka guddifatu beekuun barbaachisaadha. Oromoon guddifata malee Oromoo guddifatu. Ilmaan Oromoo kaleessa seera tumee fi guddifachaatiin hin ture. Ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma mitii, ilma boojuu, ilma booroo, ilma naqataa fi ilma faana waaraa qaba. Inda gaama. Muraan baay'ina sagantaan hin fudhamu. Continue. Tole inni biraa guddifachaadha. Seera guddifachaati. Oromoon eenyu guddifata kan jedhu Oromoon guddifata moo Oromoo guddifata? Kanaafuyyuu haala kamiin guddifata? Heeraa fi seerri Oromoon tumee nama tokko ilma itti godhatu akkam kan jedhu as keessaa argattu.
macarrashaa irratti dhaamsa uummata Oromootiif hayyoota Oromootiif seenaa keessan eenyummaa keessan nama ittiin eeginaa nama biraa ka barreessu ittiin eeginaa ofumaa keessanii barreeffadhaa hayyoonni Oromoo akka qubsumaan qubattee jirtuun seenaa eenyummaa kee seenaa uummata keetii seenaa saba keetii barreessisiin jedha asumaan gara kitaaba itti aanutti darbaa. Kitaabni itti aanu arsooma gorsooma jedha. Arsooma akkuma reefu isiniin jedhe sun arsoomni heeraa fi seera ittiin bulmaata. Continue. Kitaaba lammaffaa keessa ifaaleen nu rakkisaa jira waan ta'eef gaggabaabsee isinii hima. Arsooma gorsooma jedha. Arsoomni maal akka ta'e boqonnaa tokkoffaa keessatti barattu heeraa fi seera kalee uummanni Arsii tumee ittiin bulaa ture. Akkasuma gumaacha uummanni Arsii Oromoo fi Oromiyaaf taasise keessaa caffee madda walaabuu wiirtuu siyaasa Oromoo turte odaa roobaaf murtii Oromoo ture kalee uummanni Oromoo achirratti murtii lallabachaa ture. Dirree Sheek Huseen Olko Soofumar harka muraa fi harma muraa aanolee jalqaba irratti kan argattu. Inni itti aanu immoo sirna kootu dhufee sirna qoraa murtii jaarsummaa jechuudha. Sirna qoraa murtii jaarsummaa keessatti maaltu jira? Yaati takka maal qabdi? Qora mataa, qora miilaa qabdi, gungumee qabdi, sulultee qabdi, dubbadhee qabdi, qajeeltee qabdi, muramtee qabdi. Kanaafuyyuu seera kootu dhufee jaarsummaa dubbatan boqonnaa kana keessatti akka gaariitti argattu. Inni itti aanu gosoota Arsiisii Koomandoo, gosoonni Arsiisii Koomandoo eessa qubataniitiin hin jiran qubsumti isaanii eessa kan jedhu keessa argattanii Arsiiwwanni jedhamu kun Sikkoo Koomandoo maali? Sikkoo shanan mandoo torban jedha yeroo baay'ee Sikkoo shanan bullaalla wacaalee jaayii waajii ilaanidha mandoon torban raayyaa hawwattuu kajawa utaawayyuu wanamaa biiltuudha. Kanaafuyyuu gosoonni kunniin qubsumti isaanii eessa akka ta'ee fi dhaddachoonni isaan kaleessa hangafaa quxisuudhaan seera gosaatiin itti bulaa turan akkam kan jedhu as keessaa argattanii. Inni itti aanu qubsuma Arsiiti. Qubsumti Arsii kaleessa gaafa federeeshinii odaa roobaatiin bulaa turan eessa qubatan? Dhaddachoonni isaanii eessa? Dhaddacha Kitimee, dhaddacha Guutaa, dhaddacha Giraaramu, dhaddacha Raayyaa Shananii, dhaddacha Waabee Onqooloo, dhaddacha Agaafraa Hambeentuu, dhaddacha Walashee, dhaddacha Dallumannaa, dhaddacha Madda Walaabu, dhaddacha Raayituu Galbii, dhaddacha Bullaallaa Dhimtuu, dhaddacha Miiloo ka odaa roobaa jalatti argamu mootiidha. Dhaddacha Adamii Aloolaa. Kanaafuu dhaddachoonni kunniin qubsuma kalee uummanni Arsiisii Koomandoo jalatti bulaatiin hin ture. Galacha 12 jechuudha. Akkasuma kan itti aanu immoo sirna fuudhaa fi heerumaati. Sirni fuudhaa fi heerumaa kaleessa uummanni Oromoo Arsii tumateetiin hin qabu sirna akkamiiti ka jedhu. Kun ammoo sirna fuudhaa fi heerumaa ka Oromoo ka waliigalaatiin wal fakkaata. Ka amma dhaddacha asaasaa gosaan abbaa gadaa tolfatanii gosaan seera tumatan kanaa miti. Kalee Oromoon abbaa gadaa tokko qofa qabdi caffee waliigalaa keessa abbaa gadaa tokko filatteetiin ittiin bulaa turte. Sirni fuudhaa fi heeruma Oromoo abuurraa qabaa. Abuurraa jechuun deemaniitiin hin ta'a. Warra irraa kadhatan sallaaluu jaarsa fiteensaa qabaa, shanoo shananii qabaa, waddeessaa baarree qabaa, seera rakoo qabaa, dhaamata qabaa. Seera rakoo jechuun intala fuutu san waan ittiin fuutu qabeenya kennituuf jechuudha. Yoo rakoon qabaatiin ilma gudeedaan jedhamu. Akka Oromootti, akka aadaa Oromootti seera bakka ragaan jirutti intala san yoo fuudhin ilma gudeedhaan jedhamu ilmi irraa argamu jechuudha. Kanaafuu seera akkana jabaa kana qabdii uummanni keenya kaleessa. Isatti aanu ammoo dhaamata uummata Arsiisii Koomandoo fi hayyoota Sikkoo Koomandootiif. Hayyoonni Sikkoo Koomandoo hin taa'inaa gabbaa seenaa Sikkoo Koomandoo barreessaa. Wanni isin dhoorgu hin jiru. Seenaa Oromoo barreessuuf dursaati seenaa Sikkoo Koomandoo yoo barreessin ka Oromoo barreessuu hin dandeettu. Soba. Keessatti guddatte dhiiftee ka biraa barreessuu hin dandeettu. Hayyuun afran qalloo ka itti humbannaa gabbayitii seenaa afran qalloo barreessii dhalootaaf kaa'i. Ana deegiin ana achi dhaqee barreessuun natti ulfaata. Barreessuullee ammoo gadi bu'ee akkati keessatti guddatte sanitti barreessuu hin danda'u. Barreeffadhaa asiidhaa walitti maynee caffee walii galaa geessinee ittiin bulla akka uummanni kun ittiin bulu goone. Warri macaatuu lamaallee akkasuma barreessaa seenaa keessatti.
warri sabboogona kuntumaa daarimu warri garri warri gurraa warri girirraa warri olmaa asirtan hundi keessan iyyuu seenaa keessan kakaleessaa qoradhaa barreessaati gadi fida cuunfine caffee waliigalaa geessine seera Oromoo waliigalaa kabasaqaa sangoone ittiin bulla isiniin jedha irra deebi'ee ammallee haala kanaan sagantaa kana naa miidhagsuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha namoonni sagantaa kana irratti galateeffachuu barbaadu jalqaba irratti kitaaba kana na bira dhaabbatanii waldaa tokkummaa Arsiisii Koomandoo Afrikaa kibbaa jiraatu akkasuma Kaaya Arsoo qeerroo fi qarree magaalaa Naayiroobii Aanolee Siistar JJ Foundation akkasuma gaaddisa haftee dhombir gaaddisa sochii qeerroo baalee hedduu keessan hundi keessaniyyuu sagantaa kana naa miidhagsuudhaaf kalirraa kaatanii hanga irratti na wajjin na faana buutanii akkanatti na bareechitan galatoomaa isiniin jedha. Aliin Oromoo hundaaf qabu rabbi tokkummaan waa kenne. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira kanatti aansuun Dr. Maatiyus Guddinaa Hamilee Dangar waltajjiitti nu simadha. Doktorri alarraa dhufanii nama guddaa hayyoo Oromooti. Galatooma. Dilteedinna na of galchaa maqaan kiyya Maatiyaas Guddinaan jedhama. Anillee dubbachuuf sagantaa hin qabun ture. Biyyuma laaluun dhufe vaakeeshinii irra jira garuu akka carraa sagantaa kana qabdu jedheen afeeranii na irratti argamuuf as gore. Kanaaf erga nas ga'e immoo ijoolleen asirratti na afeerraan hin didu jedheen dhufe. Badaa dur gara waltajjii kana irratti baay'ee mul'adha garuu amma dhiiseera yeroo dhiyoo booda waltajjii irra badaa hin jiru kanaaf ani as ba'uu badaan feeneen ture. Haa ta'u garuu akkasitti isin arguu kootti baay'ee natti tola baay'een gammadaa isinis akka gaarii jirtu akka dhageenyu miti yeroo achi dhageenyu Oromoonni Keeniyaa keessa jiran waan rakkinaa hedduu keessa jiran nutti fakkaatee tuma yaaddaa turre garuu dhugaa dubbachuu yoo ta'e fuula babbareedaa akkasii fuula gagammadaa akkasii yeroon argu baay'ee natti dhaga'ama baay'een gammadaa uummata kiyya gidduu akkan jirutti akkam waan biyyatti dhaladhe gandan itti dhaladhe keessa jirutti gammachuu qaba. Erga hundumtuu dubbatee fixee waan hundumtuu xumurame dubbachuun namatti ulfaata. Waan hawaasaa hojjenna nuti by the way ruufoo jiruu kan achi teessee maallaqa hagasii gumaachitee miseensa hawaasa keenyaati Minisoota boordii miseensa hawaasa keenyaa turte kan miseensa keenya ijaartee hawaasa keenya ijaartee jajjabeessaa turteedha. Kanaaf ishee illee bakka jirtutti harkanaadha. Yaani natti waa ture yeroo waan ishee dhaga'u istaayilatti waa ture karaa biraallee firooma qabna isii waliini. Kanatti aansee egaa baay'ee waan anas hin turre carraa akkasiin argadhu. Egaa dhugaa ishee adii walitti himaa deemuun gaariidha. Oromoon Keeniyaa keessa jiru waa lama jedhan. Waa hamma qoqqoradheetti jechuudha. Hojiin keenya waama ragaa irratti hundoofnee waa qorachaa deemna. Kan itti dhalatee fi kan itti baqatee jedhan. Mee warri Arsii Diidaa fi Waabii gamatti dhalattan mee harka baasaa see tokko. Dheeressaa baasaa. Hin sodaatina. Yookiin sikkoo mandoo mee harka baasaa. Sikkoo mandoo harka baasaa. Deeffadhaa. Boorana Marsaabiit Boorana Moyaalee gaman Keeniyaa keessatti warri dhalattan mee si'a tokko harka baasaa. Maccaa fi Tuulama Shawaa Wallagga Iluu Baaboor Jim gaarii kana maaliifan isin gaafadhe Minisootaatti ani waldaa hawaasa Oromoo Minisootaan hoogganaa ture aadaa Oromoota bakka garaagaraa hundaayyuu nan beeka. Akka nuti itti qubannee achi qubannee jirrus akka biraati hundumtuu bakka garaagaraatii dhufnee hawaasa tokko qabnaa waldaa tokko qabna. Amma yeroon isin ilaaluuf yeroo magaalaa kana keessa deemee waa qoqqoradhu
Siikoof mandoo Arsiin akka gaariitti ijaaramee caayaa qabaa, kaayaan jiraa, wal dhagaa, wal jala deemaa. Amma karaa lachuuyyuu karaa warra biraas warra Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti dhalatan biras rakkoon jira. Isin biras rakkoon jira. Wal harcaamnee deemuu hin dandeenyu. Isintu jabaadha. Isintu jaarmiyaa qabaa, isintu caayaa qabaa, isintu tokkummaa qabaa. Warra sana isintu ofitti fiduu qaba jechuudha. Namni yeroo hundaayyuu nama jabaatetti baqata. Nama jabaate jala dhaqee dhiyeessa. Warra bakka hin jiran dhagayeera magaalaa kana keessa hundumtuu bakka qaba bakkatti qubatee jiru. Itti dhaqaa. Warra biyyaallee warra asitti dhalate jechuudha. Oromoota Boorana gama jiranii garri Oromoota gosa 5tu jiru Keenyaa keessa gara nama miliyoona 1 oliiti kan afaan Oromoo dubbatu. Warra kana firoomfachuu ofitti fiduu. Biyyi kun biyya lammaffaa yookaan keessa tarru yoo ta'e biyya keenya akka ta'etti fudhachuu qabna. Bakkuma dhallutti horaa deema Oromoon bakka dhaqutti ilmaan asitti dhalatan jiru, ilmaan asitti guddatan jiru, ilmaan asitti baratan jiru. Kan keessa darbuu dadhabee asumatti immoo dhaabbatee jireenya godhatee ilmaan horee as keessatti duroomee jiraachuu danda'us waan jiraatuuf tokkummaa kana qabaanne malee laga ce'uu hin dandeenyu jechuudha. Isii kana qofan isinidha. Risoorsii hedduu qaba Oromooni. Akkuma abbaan keenya Haaji Alii jedhanii anillee dhaamsa kana fuudheen gala. Nuti walgeenyee Keeniyaattis haa ta'u biyya biraatti waa investii gochuu hin dadhabnu. Dur hin beeknu jechuudha. Yoo dhaqnee qaamaan ijaan agarree wanta lafarra jiru barree wanti kun riiskii qaba moo qabu jennee uummata keenya amansiifnee isinillee wal geessanii isaanii nama yoo nutti ergitan Minisootaatti yoo ergitan dhufanii uummata keenyatti dubbatanii itti gaafatamummaa fudhatanii isiniif illee warra as jirtan warra rakkoo qabdan rakkoo seeraa warra qabdan eeyyama jireenya warra dhabdan isaan bakka abbaa seeraa bitanii isinii falmanii akkasin akka warra biyyaa wajjin mirga qixxee qabaatan gochuu danda'u jechuudha. Waan an hubadhe tokko kanarraa kabraan akkasin jaalala qabdan namni as keessatti beela'u hin jiru. Lakkii akkasii yaaddan miti nuti garaa walittiin jabaannu waan qabnu walumaan hirmaanne waliin nyaannaa jedhanii dhuguma Oromoon garaa walittiin jabaatu gara balleessa biyya kana jaalladheera biyyi Keeniyaa dhugaa dubbachuutti kan dhalli namaa keessa jiraatu namni dhimma keessan qabu hin jiru. Maadeemtaa ati bifi keenyarraa addaa nama jedhu nagarre gaan amma torban 2 darbeera ergan dhufe. Kanaaf isinis waan biyya kanatti gammaddanii jiraataa jirtan waan natti fakkaata. Lafa rakkinni jirutti immoo walitti dhufanii mari'atanii wal gargaaru karaa yaadaan, qabeenyaan, horiin waan garaagaraan wal gargaaruun Oromoon akkuma sila dubbataa turan amantii 3 qaba. Garuu amantiin keenya Oromummaa keenya himmiidhu akkuma kanatti jiraanna. Minisootaa keessas akka kana iddoo biraa bakka biraas akkuma kanatti jiraanna. Waltajjii keenyarra abbootiin amantii 3 waliin dhaabatanii addunyaarra waan akkasii jiru faranjoonni yeroo nu bira dhufan hin dinqisiifatu. Maaddii tokkorraa eenyutu qalee eenyutu maaloo jedhanii isa warri Abashaa dur wal nu barsiisan sun nu bira hin jiru. Abbootiin gadaas abbootiin amantii musliimaas kan kiristiyaanaas waliin dhaabbannee waliin waa'ee Oromummaa advaansii godhanna. Gara kitaabaatti yeroo deebinu dhaloonni kitaaba hin qabnu. Dirqama yeroo kennatti fayyadamuudhaaf hunda dursee kabajamtoota keessummaa ulfaatoo as keessa jiran baga Rabbiin waan hunda keessa darbitanii as geessanii warra sagantaa har'aati irratti hirmaatu isin taasise isiniin jedha. Kabajamoo abbootii amantaa, abbootii gadaa, Haaji Alii Waariyoo, Dr. Maatiyus Guddinaa, Yaasiin Jummaa, Artist Jaafar Yusuf, akkasumas barreessaa kitaaba Arsoomni Qorsoomaa fi Icciitii Gadaa jedhu Muhammed baga qooddattoota guyyaa har'aa taatan isiniin jechuun barbaada. Kanaafis naaf oolchaa. Duraan dursee isin arguu kiyyaa fi gammachuun dhagahama. Kabajamoo Haaji Alii Waariyoo kabajamoo nama maqaa dhahee waliin ga'uun hin danda'u. Asumarratti illee amma dhiifama gammachuu guyyaa kanaatii fi gammachuu bakkee kana ammas Naayiroobii maashaallah akkuma maqaan keessa Naayiroobii ta'etti rabbilee isin haroobu warra as jirtanii ammas nama isteejii dhaatii miti
gammachuma kanaaf isin arguu kiyyaa fi malee nama dubbilee danda'u miti dhiifama naa gootanii. Akkasumatti Saawud Afrikaa irratti dhaamsa isinii qabnutu jira. Dhaamsa irratti illee asirratti akka danda'e tokkoon mata duree isinii gahuu ni danda'a. Akkasumatti ani maqaan kiyya Jamaal Kataboo jedhama. Dhaloonni kiyya Arsii Tayyaa. Naashinaalitiin kiyya Saawud Afrikaadha. Haa ta'u akkuma isin beektanitti galata isinii galchuun barbaadurraa abbaa kitaabicha kanaa Dooktar yookaan barreessaa Muhammad Kadir ammas jecha ansee koree eebba kitaaba kanaa yookaan ispoonsara warra taa'ammaraayyuu ammas deebileetinii warra hirmaatota yookaan sagantaa kanaatiif keessattuu warra Naayiroobii maashaa Allahu warri maqaa nutti gootan akka hawaasa Naayiroobiiti. Naayiroobii kanarratti illee akka nama tokko hidhaadhee mana Oromoo yookaan Oromiyaa bal'oo keessaa mana lammataa akka taateetti anillee mirkaneessuu barbaada maashaa Allah. Rabbiin isin haa jiraachisuu umrii isin haa dheeressuu ni jaata maashaa Allah. Asitti aanseetiin akka Saawud Afrikaatitti yookaan Arsii yookaan Oromoo Saawud Afrikaa jirurratti dura taa'aa kennaa Shee Sultaan Tamaam hawaasa Sikh Commando Saawud Afrikaa keessatti jecha bakka sanatti koree olaantummaa keessatti illee bakkee akka qabu ammallee akka Oromoo Saawud Afrikaa irratti illee warra miseensota san keessatti akka irratti ibsuu barbaada. Haa ta'u waa'ee kitaaba kanaa irratti qoosii waan jiru tokko takka jira. Ishiinis maali? Kitaaba kana bu'uurarraa Saawud Afrikaan akka haadha yookaan immoo akka waan kana bu'uuratitti warra dhaabbatee awwalarraa waan dhugaan kan bakkee buusee kitaaba kunillee akka inni kitaaba kunillee yookaan barreeffameetiin as bahee Saawud Afrikaan akka tokkotti bittee yookaan gurguruu irratti. Dura warra bakkee kan bu'uura bu'eetti bakka kanaan gahee bakkee kana immoo mataa hidhuu keessanii Saawud Afrikaa irraan takka ta'e uummanni hawaasa addunyaa jirtan martu Ameerikaa deebisa jechuun galata guddaa qabdan. Assalamu alaikum. Barakatuh. Jirtu. Duraan dursee kabajamtoota abbootii akkasumas kabajamtoota abbootii amantaa qeerroo fi qarree dabalataan immoo kan durallee yeroo eebba fiilmii kiyyaadhaa carraa argadhee nama kun galateeffatiin hafee Ajiyalii Waariyoo guddaa galatoomaan jiraanii carraa kana argadhee deebi'ee isin fuulduratti galateeffachuu kiyyaaf hedduun gammadaa galatoomaa ulfaadhaan jira. Muhammad Kadirin illee guyyaa kana geessee arguu keetiif galatoomii jabaachuu qabdaa kana caalaan jiraanii sababni isaas hojii aartii keessatti walaloo tokko barreessanii poost gochuun ni ulfaata. Akkasittiin immoo seenaa aadaa waan irraa baratamuu qabu tokko akkasittiin saba keenyaaf gumaachuun isaa waan guddaadha. Jabaatee gara fuula duraatti kana caalaa akka inni dalagu abdiin qaba. Kan inni dagadhee warra South Africa irraa dhufe guddaa maaliif warra South Africa kun jaboodha. Anaan illee namni akkam fiilmii kana hojjetee sadarkaa kana gahu kan na godhe uummata South Africa keessa jirudha. Uummata kabaja namaaf qabudha. Uummata nama jaallatudha. Waa'ee Oromoo irratti aarsaa kamiinuu warra kaffaluu danda'udha. Uummanni South Africa keessa jiru Oromoon achi jiran jechaadha. Natti mufatina malee isin illee ni caalu. Karbiraa wanti dubbachuu jedhu tokkummaati. Akkasittiin uummanni Oromoo deebi'ee tokkummaadhaan akkasitti yeroo lammataan kan hin arguutti jiru wallaahi hedduu natti tole. Galatoomaanis ni jira waan Oromoo irraa afaan jirtanii.
Qabsoon keenya immoo ammallee qabsoon keenya akka karaatti fi ni beektu. Itti dhiitamnee, itti kabalamnee, itti dararamne malee galma hin geenye. Bu'aan dhiigaa fi lafee cabeedhaa dhiifama aikin kun na argee waan akka ramadaan kanatti nutti laata. Dabalataan dhaamsaan dhaamuu barbaadu hedduullee haasa'uu hin danda'u yeroo hedduu. Kanaafuu uummata keenya biyya keessaa amma dararamaa jiran hidhaa keessa jiraniif illee sagalee haa taanu akkasumas immoo kan mootummaan Itoophiyaadhaa uummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessa jiran achitti toorchi gochisiisaa jiruu fi sagalee haa taanu jedha. Yeroo mara haa yaadannu guyyaama tokko poosti goone yookaan guyyaama tokko sagalee dhageessisnee fi irraa usuu hin qabnu. Maaliif jarri sun wallaahi haga nuyi dubbannu kana olii kan isaan dararamaa jiranii. Namni kamiyyuu osoo hidhamee arge namni Oromoo ta'ee miidhamne xiqqaadha. Hidhaan biyya keessaallee hagam akka ulfaatu ni beektu biyya keessattuu. Kan yaannee dhunnee maatiin keenya illee dhufanii ijaan nu arguu danda'an jechaadha. Saudi Arabiyaa keessatti ammoo takka ni ho'a takka immoo ni qorra. Yeroo qorraas humnaa ol qorra yeroo ho'us humnaa ol ho'a jechaadha. Jiraachuuf akka malee ni ulfaata alayyuu jiraachuuf jechaadha. Mana hidhaa tokko keessatti immoo mana xiqqoo keessatti akkuma nuyi miidiyaa irratti argaa jirru nama hedduutu hidhamee jira. Nama hedduutu osoo nuyi laayifii ijaan ilaallu nama hedduu du'aa jira. Kanaaf immoo yoo nuti sagalee hin taaneef yoo nuti abbootiin keenya mucachaa ilmoon kiyya achitti dararamaa jirti jedhee sagalee hin taaneef qeerroo fi qarreen obboleessi kiyya achitti dararamaa jira abbaan kiyya achitti dararamaa jira jennee yoo sagalee hin taaneef namni bakka biraadhaa dhufee nuuf falmu hin jiru. Jarri kun immoo akkuma isin kaleessa argaa turtan akkuma isin keessan kana babbareedoo turanii nama yoo ijaan ilaallee nama gammachiisu fuula nama gammachiisu ture har'a garuu qaamni isaanii guutummaa guutuutti badee jira. Boru gaafas isaan deebi'anii biyyatti yoo carraan lubbuun hafanii deebi'anii dhufanii ka biyyatti galan ta'e waluu waan beenu natti hin fakkaatu nama hedduun jijjiiranii jiru. Jara kana nama hedduutu biyya keessaa eeggata akkuma isin beektan ka maatii isaanii gargaaru ka ijoollee gargaaru jira ka abbaa gargaaru jira. Kan nama biraallee gargaaru jira. Deebi'aan miidiyaallee uummata Oromooillee yeroo rakkatan yeroo dararaman namni biyyoota jiran hunda caalaa kan akka Saudi Arabiyaa ijoollee jiranidha. Saba Oromoo cina dhaabbatu hin jiru. Kanaafiyyuu jara kanaaf dhaamsa ani qabu adaraa Rabbii sagalee haa taanuuf hin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Next the only adopted son of Oromo, Yasin Juma. Please, please come forward and say something, please. Yasin Juma, ilma gultifacha Oromo gultifatte, ilma Oromo magsagaleto. Please welcome and say something to these people. These people love you very much, please. Kenya bangga isasli dia deh Pakistan ni. Sadar baru tu. Ini orang kita sport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Oromo jirtu. Umat Oromo jirtu. First of all, sorry, man. Afan Oromo is very bad. I can't even. But hopefully, with time, I will learn. They promised they're going to look for an Oromo wife for me so that I can learn. But we can do a GoFundMe for Gabara. So but it's 3 years now. He has not made his promise a reality.
So I'm still waiting. So for now you have to nikiongea Kiswahili usijali. Ndio sawa. Ile siku nitaongea mfano Oromo mtakuwa kwangu. First of all, every time I have a chance, yani kupata nafasi kama hii, I really feel honored. So wakati wote mimi wanashukuru sana mkinialika hivi. Why? Because all this time I've seen that unity and love from the Oromo community that I've received over the years. Since 2009, I didn't know much about the Oromo community. But 2009, when I decided to go and highlight their struggle in the bush, I started to understand more about the community. And ever since that time, I went through a lot of problems from the Ethiopian government, and you know, over the time you showed me love, and it's something that I appreciated since 2009 until this other year. I think 2 years ago when I was arrested with Jawar Mohammed and the others. The love you showed by coming to visit me at home and to my family was a lot, and I really appreciate it. I cannot take it for granted. I have to tell you now that I really appreciated the love that you showed me, you know. I'm talking about from the legal representative. Gadmata obsaan eeggadha ganaa ol kaanii yoo obsaan nu eeggattan kadhibillee ani hin beeku. Ready? Chungai. Khalid. 1, 2, 3. Cerset. Ceret. Teko. Samja. Si. Ja. Banne jolle tenya gura di fitan. Hoi. Bismillah. Ani sandura da badde fry gau. Hey banne abo sukare.